birrii tokko ituun baasiin maadiyaatiidhaa fi godaannisa buguriif yookaan finniisni akkasinitti hin baane of eeguu dandeessanii jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni Dr. Jitu baga nagaa taatanii subscribe, copy link, share gochuun jalqaba, comment gochuun eegalaan isiniin jedha. Akkuma asirratti argaa jirtan viidiyoon akkasinitti hin dheeranneen barbaada. Burtukaanii fidaa miiccaatii qodasaa akkuma isin argaa jirtan qunciseetanii kan inni biddarra godhaa jiru. Kuni maal fayyada? Kan nyadhasanii fidee dhufee warri maadiyaatiin fuulli keessanii footoo jalqabarra isiniin godhannaa viidiyoo kana ilaaluu eegaltan isiniif fida. Maali maadiyaatiin warri fuulli keessan yeroo malee guggubatee akka waawwaa isin guggubee fuulli keessan xaxalboo ta'ee isin jalaa badee waan adda addaatiin isin jalaa badee akkuma kanas immoo namoonni finniisni yookaan buguriin aazaa isin godhuu jechuudha. Kana maal gootanii loomii fidaati bishaan burcuqoo tokko yookaan immoo hamma isin garuu bishaan sun bishaan dhuddanu bishaan qulqulluu ta'uu danda'u qaba. Bishaan zimbuloo lafa argitan fayyadamuu qabdanu bishaan qulqulluu fidaati. Burtukaanii qolasaa loomii miiccaati distiitti fayyadamtanu kanallee miiccaati ibiddarra godha ibidda qannasaati erga ibiddarra gootanii kaatanii zayitiin qola burtukaanii kanarra jiru zayitiin qola loomii kanarra jiru viitaaminiin hundinuu kanatti ba'a. Loomiinis burtukaaniinis akkuma nu beeknu viitaaminii baay'ee qaba garuu viitaamin C qaba jechuudha. Viitaamin C qaba baay'ee faayidaa qaba. Erga fiddanii maaxxaarraa fidaati. Akka asirratti argaartanu kanatti axxaarraa garuu qodaan isinitti axxaarraa jirtan kun qulqulluu ta'uu qaba jalqabarratti garaatti nyaadhu jettanii waan xurii fayyadamuu qabdan. Bishaan kana maal gootanii waan qulqulluu saaniin isin fayyadamtanu maxxaarraan sunillee dhiqamaa ta'uu qaba. Waan qimamii adda addaa qabu yoo ta'e fuula keessan irratti ta'uu qabu jechuudha. Wanti garaatti nyaatamuuf wanti fuula irratti dibatamu adda. Maaliifi alarjiikii qimamii sanarraa qabaachuu dandeessanii fuula keessan miidhuu danda'a waan ta'eef erga bishaan kana baastanii kaatanii axxaarraatanii akkuma argaa jirtan waa tokko hin qabu bishaan qulqulluu qola loomii fi burtukaaniidha. Qodaa akka kanaa fiddanii jechuudha. Qodaa kana uma adda addaati yeroo kushiinaa qulqulleessanii kaatan kan mana keessatti hin nixxanu shittoo kushiinaa jennaan hin beektanii mana arabaa kamuu hin jira. Qodaa isaati an kan hin dhiqee fayyadamaa jiru jechuudha. Isinis kan mastaawutii ittiin qulqulleessanullee hin jira. Qodaa san dhiqxanii saamunaadhaan bareechitanii fayyadamuu dandeessanii garuu utuu dhiqin hin fayyadamina. Maaliifi keemikaaliin qodaa qulqulleessuuf yookaan cidaatii manaatiif godhamee qaama namaa miidhuu danda'a waan ta'eef achi kaati waa tokko waan itti darbu hin qabu. Qola kana qola burtukaanii kan argarra keessanii axxaarraatanii qodaa qulqullina qabu ta'uu qaba waan naan wanti isinitti himu jechuudha. Akkuma nama garaatti nyaatuutu qulqullina eegaa fayyadama. Kana maaliifan fayyadame qodaa kana akkuma argaa jirtan hin facaasa bishaan kana shifii godhee isiniif naqa qaxxataatu hin taane argaattan eedhee yaada akkuma argaa jirtan. Qodaa akka kana isinii naqu ta'uu qaba. Ergachii kaatanii maal gootan wanti kuni viitaaminii adda addaa waan qabuufi fuula keessan baay'ee maadiyaatii isinirraa balleessa. Kan isin argaa jirtan amma shantibeetii keessanitti isinii waraabaa jira. Anfiiltarii kamuun fayyadamu. Kuni kiyaara yookaan kan barnatti fakkaata ingiliffaan kan jedhamu firiizarii yookaan immoo bakka baradoo godhaati. Erga bakka baradoo gootanii gogee ka'ee fuula koo akka argaa jirtanu aduutu maskootii ifaara malee waa tokko hin qabu kaameeraa yaa beektanii dhee yaada tiktokiidha masee tiktokii taanaan filtariidhaan hin jettanu. Kanaafuu maal gootan kun namoonni ijji koo jallina gurraacha'ee ijji jallina ta'e jettanu kuni baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Akka kana firiizarii keessa godhaati fayyadama yeroo hunda guyyaarraa guyyaatti illee yoo fayyadamtanii miidhaa tokko hin qabu. Hidhiin daariin kan isin gurraacha'u hidhiin keessan kan isin gurraacha'u yoo barbaaddan immoo daakaatii yookaan faqa soqaatii cuunfaa firiizarii godhaati fayyadama waan ta'etti godhaati. Akkasi argaa jirtan maddiin koo hin calanqise jechuudha. Akka waan nama mastaawutii aduu keessa kaayetti calanqisaa jira maddii koo yoo argitaniitu ta'e maashaallah. Kana jechuudha inni fuula koo akka kana godhee qola burtukaaniitiif loomiidha inni waan biraa miti. Halkan ituu rafiin duratti maal gootan akka kana fuula keessanitti naqattanii raftani guyyaa miti kan isin fayyadamtanu kana yeroo raftanu ta'uu qaba. Maaliifi viitaaminii qola burtukaaniif qola loomiirraa bahu kana fuulli keessan argachuu qaba waan ta'eefi akkasitti naqaatii ija keessan qofatti akka hin galle godhaatii rafa ganamannaa kaatanu wallaahi hin calanqisaa hidhiin keessan fuulli keessan hundi akka fuula ijoollee sabiyyii calanqisaa jechuudha. Hin calanqisaa hin lallaafaa hin mucucaataa maadiyaatii qodaa gugurraacha jiru hin balleessa. Guyyaarraa guyyaatti halkan fayyadama. Ija keessan irra qofa maaliif ija isin gubuu danda'a yookaan ija keessan irraa qofa akka afaan ittiin galle fedhii keessan marzii wayii miti yoo dhuddan illee waan miidhaa qabu miti boorcii balleessa mana jechuudha tuma dhuddanii.
Kanaafuu kana godhaatii halkan rafa ganamannaa kaatan immoo saamunaadhaan fuula keessan dhiqadhaa baay'een isin jaalladhaa na jajjabeessaan isiniin jedha baay'ee.